Oromoo sadarkaa nama irra jirru kunatti sadarkaa ideal ta'e sadarkaa biyyoonni hedduun hawwaniin argatin keessa jira. Mootummaan osoo hin diigamin mootummaa uummataa ta'uu ijaaruu hin danda'amee jira. Biyyi osoo hin diigamin biyyi kabbaa biyyaa ta'uu danda'ee jira. Yeroo amma keessa jirru kanatti yeroo ce'umsaati. Sirna abbaa irree mo'annee sirna abbaa irree diignee gara sirna dimokiraasiitti ce'utti jirra. Sirna dimokiraasii kana akka nu ceesisaniif hoggansa haaromsaatti amaanaa kennannee jira. Amaanaa guddoo san ilma keessan Abiy Ahmeditu harkaa qaba. Nuti immoo raddaatii isaa taanee konkolaataa kana saffisiisaa jirra jechuudha. Ummanni Oromoo bilisa bahee jira, bilisa baaftuun barbaadu. Ummanni Oromoo nagaa argatee jira, nagaa gooleessitu bifa kamiinuu dhuftu maqaa mootummaan haa taatu maqaa riphee lolaatiin dhufu tokkoyyuu hin barbaadu. Bilisummaa dhiiga keessaniin galatas jaarmaya siyaasaa tokko malee fidattan san akka eeysifattaniin amaanaa isinitti dhaama. Abadan injifannoon qabsoo ummata keenyaatiin aarsaaf wareegama qeerrootiin dhufte waslaattummaa murnoota siyaasaa keenyaatiin nu harkaan baatu. Ummanni Oromoo bilisoomeera. Anin bilisoomnee kajee baatirii harka kenna ibsatee halaalu. Okay? Kanaaf jaarmaan siyaasaa nu barbaachisus bilisummaa kana kan lafa qabsiisu. Oromiyaa saamicharraa hambifne kana kan misoomsu nagaa keenya kan nu eegsisuudha. Jaarmee bilisa baasuu sin barbaannu. Waraana bilisa baasuu sin barbaannu. Ummanni Oromoo hin barbaadu. Ummanni Oromoo kan barbaadu. Ummanni Oromoo kan barbaadu amma waraana nagaa biyya keenya nu eegsisu. Waraana yoo aggaammin ollarraa fagoorraa dhufte nurraa ittisu. Waraana hattuu nu keessaan deddeemtu qabee seeratti dhiyeessu kan barbaannu. Nu kan barbaannu poolisii Oromiyaati yeroo amma diriiru. Okay? Qeerroon ummanni keenya sirna wayyaanee ari'ee amaanaa kan itti kenne hoggansa Abiy Ahmeditti ODP'tti. Waraanni bilisummaa Oromoo kabaja qabnaaf obboleeyyan keenya nuuf bahan amma garuu akka nuuf lolan hin barbaannu akka nageenya Oromiyaatti nu makaman barbaannu. Maqaa baa'ootiin namni keenya baay'ee miidhame. Hundi keenyaa'u dhaaba keenya jalatti waa hedduutu hojjetamaa ture. Godaannisa hedduun nurra ture. Arraboota maqaa kana dhaaba kanaatti namni keenya miidhamuu sin qabu. Miidhamuu isaatiif ammoo kan itti gaafatamu hoggansa dhaaba kanaati jechuudha. Oromoon lama hoggaa wal waraanu itti dhiisi tokko haa mo'atu jedhee ilaaluu akkamitti hin danda'a. Kan mo'atus Oromoodha. Kan du'us kan ajjeesus Oromoodha. Oromoon tokko hoggaa wal ajjeesu cal'isiiti ilaali. Ka ajjeesu saniif harka dhahi jechuuni tokkoffaa mooraalii waan ta'u miti. Ummanni kun faayinal isaan eegee waggaa 20 haga isaan wal nyaatan ummanni kun bilisummaa nuuf fidan jedhee eegaa ture. Isaan hin goone ummanni ofii ka'ee of bilisoomseera. Ummanni kun ofii bilisoomsuu qofa osoo hin ta'in isaanis biyyatti galfatee jira. Ummanni kun har'a nu hoogganaa jechaanii jira. Ummanni kun sirna abbaa irree ofirraa buusee jira. Sirna dimokiraasii nu ijaaraa jechaanii jira. Saamicha ofirraa dhaabsee jira. Biyya nu misoomsaa jechaanii jira. Haala amma qabatamaa jiruun abbaa irree ta'uu hin danda'u Abiy. Innis ummanni kunis beekuu danda'u qaba. Kanaaf yaadni mootummaa waloo jedhu ammatti keessattuu nuyi nun fayyadu. Sanirra kan nama baasu warri amma jiran kun isaanuma deeggaranii isaanuma cimsanii raddaatii cimaa ta'anii fi deemu. Isaanis mormitoota keessaa namoota nu fayyadan jedhan bakka rakkoo uumuu hin dandeenyetti galchaa yoo deeman hamma filannootitti yoo deemne irra wayyaa. Karaan biraa ittiin godhamu immoo kan amma haasayaa jirru bakka adda addaatti haasayaa jirru maali? Tarii garee cehumsa kana maaneej gochuu danda'u gargaaru. Muummichi ministeeraa amma biyyas bulchaa jira, biyyas ceesisaa jira, hojii oriijinaalii hojjetaa jira. Paartiin isaanii paartiin ODP kana keessa namni hojii hojjetaa jiru namuu 10 hin ga'u dhugaa yoo dubbanne. Humna isaanii cimsuudhaaf cehumsa kana isaanii maaneej gochuudhaaf kan barbaachisu taate hogganoota paartiilee ciccimootarraa kan gumiin hoggansaa tokko kan mootummaa bulchuu miti kan hojii mootummaa gaggeessu osoo hin ta'in kan cehumsa kana karaarratti eegu kan cehumsa kanarratti muummicha ministeeraatiif garee isaatii tumsu kan wal amantaa walitti dhiyeenya akka dhufu barbaachisu some kind of transitional council kan hojii mootummaa hojjetu osoo hin ta'in kan transitionii kana gaggeessu
biyyoota adda addaa ilaalaa jirra. Biyyoota ce'umsa kana keessa deeman warra Eastern Europe warroota adda addaa irratti wanni akkanaa yaalamee jira. Yoo akkasii ta'u taate malee amma akka KFO'n jedhutti yookiin akka Madirak jedhutti mootummaa waloo jaarree yoo kan jennu taate xaaxaa paartilee amma dura diigeessan mootummaa diiguutti seensifna. Tokkoffaa selection processii rakkoo nutti uumaa. Suni waan baay'ee fudhatamu waan baay'ee fayyadu natti hin fakkaatu. Kan nama hidhaa jiru mootummaadha. Mootummaa qofa irratti quba haa qabnu illee hin ta'u. Mootummaan lafaa ka'ee nama hidhaan jiru. Cal'ifnee akka duritti wayyaaneedha nama hidhame hiikaa jechuu hin dandeenyu. Duri nama hidhameen hiikaa kan jennuufi nama waraanu waan hin turreefi. Har'a garuu bakka humni lama wal waraanu sanuu humni lama Oromoo ta'e wal waraanutti tokko qofaan hiikaa jechuu hin dandeenyu. Warri ABO deeggartoonni isaa miseensonni isaa kan liqimsanii fudhachuu qaban tokko jira. Qabsoon bilisummaa Oromoo injifannoodhaan goolabamee jira. Amma booda barbaachisumaan waraana bilisummaa Oromoo hin jiru. Dhaabni siyaasaa Oromootis amma kan barbaachisu dhaaba bilisa nu baasuu miti. Bilisa baanee irraa akka uummataatti. Amma kan barbaannu dhaaba of jaaree of cimsee imaammata gaariin tarsiimoo gaariin dimokiraasiin akka dhuftu godhu dimokiraasii sana eegsisu uummanni Oromoo saamicha ofirraa dhaabeera diinagdee hangaafte san misoomsu nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf akka ABO'tti akka miseensota ABO'tti akka deeggartoota ABO'tti even akka uummata Oromootti meentaalitii san keessaa bahuu qabna. Kuni jala muramuu qaba. ODP'n Abiy lammaan deeggarsa uummataa gahaa qabu amaanaa itti kennatee jira uummanni. Amaanaa kana gufachiisu warra deemu irraa dhoorgina. Abbaa aangoo itti kenninu dhabneeti OPDO jibbinu keessa irraa xahaarsinee dhukkee irraa dhodhooyinee lamma kennine lammaan Abiyyi kenni. Abbaan fedhe haa xiillahu abbaan fedhe waan fedhe haa ja'u amaanaa nuti lamma kennine lammaan Abiyyi kenni. Ce'umsi kun yoo gufate number 1 lammaaf Abiyyi gaafannaa jechuun amaanaa isaanii kennine. Warra isaan harkaa buusuu deemu akkuma ganama jeetti isaanis irraa dhoorkanii nullee irraa dhoorkina. Jarri ABO tokko qofaami hundi isaanii eega isin biraa deeman qotaa walitti dalaguu malee takka Oromoodhaan waa qotanii hin beekan. Uummanni Oromoo yeroo tokkotti yeroo mootummaan alagaa turtetti yeroo mootummaan afaan qawweetiin nama haasoitu turtetti qawwee qabatee waraana bilisummaa Oromoo jaarrachuun sirrii ture. Arree eega qabsoo isaa waggaa 50tiin sirna abbaa irree diigee nama naataa jeen filatullee baatu naataa jeen amaanaa itti kennee naaceesisee erga jeen booda waraana bilisummaa Oromoo isa hin barbaachisu. Hin barbaachisu. Ummata Oromoo har'a ka barbaachisu waraana ittisa biyyaati. Ka daangarraa qottee beesoo jirtu isinirraa dhoorku. Kaattuu ciroo keessaa isinirraa qabee mana hidhaa galchu. Kana waraanni uummanni Oromoo barbaadu jechuudha. Sadarkaa qabsoon bilisummaa Oromoo irra geessetti sadarkaa qabsoon uummata keenyaa irra geessetti waraana ittisa Oromiyaa, poolisii Oromiyaa, humna addaa Oromiyaa malee waraana caakkaa galu hin barbaannu nuti. Waraanni bilisummaa Oromoo ummata Oromootiif kan bahe arra halkan tokkos wanni ala buluuf hin jiru. Halkan tokkos qabbana keessa wanni buluuf hin jiru. Abadan abbaan fedhe aduuf malee jijjiirama kana duuba deebisuu hin deemnu. Dhaabni fedhe ka Oromoos ta'e ka alagaa qawwee qabadheetiin mootummaa nuti amaanaa itti kennine kana kuffisa gatantarsa laaffisa yoo jee lolli isaa nu wajjiini mootummaa wajjiini miti. Hamma sossobne gahee amma waraanni bilisummaa Oromoo ka ummata Oromootiif gadi bahe yoo elemoo qilxuu kabaje yoo burisoo boruu kabaje yoo baaroo tumsaa kabaje waamicha abbootiin gadaa godhaniif ka qeerroon godhuuf fudhatee oolee osoo hin bulin mooratti galuu qaba. Addi bilisummaa Oromoo obbo Daawutiin hoogganamu Finfinneetti galmaa'aa jira. Filannoo keessatti hirmaachuudhaaf IHADEGiif OPDO fi paartilee hunda wajjin ODP wajjin ta'anii mari'atu jiran.
asii qalamaan mari'achaa maayikiraafoona naasiyaa gidaamitti qawween haasa'uun hin jiru. Ka Finfinneetti siyaasa haasayaa asii kilaashii dhadheetiin uummata keessa deemee poolisii ajjeese jiru ifirraa Awaash gamatti eega. Abbaa fedhe haa ta'u. Oromootii mootummaan diigina. Amma 150 booda amma mootummaa harkanne nu. Waa diiguun laaftu. Ni beeytanii mi waan hin jechaa ture. Wayyaanee diina malee sirna kanan diinuu. Gaafa nan biyya alaa taa'ee opiidiyoo tana jabeessuu qabna, humneessuu qabna, bilisummaa baasuu qabna jedhu. Warri hedduun irra opiidiyoo ta'ee asitti ODP ta'ee natti as duulu kuni. Jawaar opiidiyoo daasporaatii naan jechuu ture iskoolaarshiippiidhaan erganii. Mootummaa tana garafaatiis, ciniinaatiis, itti iyyaatiis garuu immoo osoo lafeen cabsin, osoo hin diigin akka nu ceesisan godhuu danda'uu qabna jechuudha. Bilisummaa tana likki dhugaa takka. Warra bilisummaa tana summii naquu barbaadu immoo irraa dhorka. Irraa dhorka. Amma namni hedduun yoo wanti tun gufatte gabrummaatti deebina jaami. Gabrummaatti hin deebinu. Somaaliyaadha taana, Yugoslaaviyaadha taana. Adda facaana ni diigamna wal fidna. Kanaaf waan kana tiifadhaa.